Gaafa rakkoon nama keenya yookaan obboleeyyan keenya shamarran keenyarraa hin siqu wanni duraanii ammallee akkasumatti akkuma itti fufetti jira obboleeyyan kiyya. Hojjattii tana naannoo waggaa dura maal akka isiin ta'aa turte maal keessa akka isiin turte isin hundi keessan hin beektan jedhee yaada. Miidiyaa kanarraa bu'aa turte. Abbaa warraa isii biyya Arabaa kana wal fuudhan fakkaate magaalaa Riyaad keessa jiraataa turte. Keerishaan intala Arsii ka jedhu akkaawuntiin isii jechuudha. Naannoo waggaa tokkooti jechuudha erga gara biyyaa galte asii dura miidiyaarraa bu'aa turte jechuudha. Sababa abbaan manaa isii wal lolanii gargar ba'anii qabamee biraa gale inni osuma wajjin jiraataa turanuu wal lolanii eegasii inni qabamee gara biyyaa biraa gale eegasii qaama saalaa isii kan duraan waraabbate maallaqa ergi jedheen isiin hin ergu daa'ima narra gatte deemtee kanaan guddisaa jira daa'ima guddisaa daa'ima duuda baattee waan garaa nama nyaatu kushiinaa Arabaa keessa dalagaa turte jechuudha. Akkasumatti rabbiin hin sodaatu namni nama tokko yoo jaalate wajjin jiraata yoo jibbu immoo hin dhiisa qaama waraabanii miidiyaarra baasuu ni barbaachiseef maaliif maallaqa ergi jedheen isiin maallaqa erguu didde maallaqa isiin daa'ima gubattee duuda baattee hojjattee daa'ima ofii guddifataa jirtu kana maaltu nagahee daa'ima guddistuu baattuu waan feete haa taatu jechuufi maallaqa isiin akkana gubattee ofiitti fuu daa'ima namni daa'ima wajji dalagu maallaqa gimaash isaa kafalama malee muluun isaan kafalamu isin hundi keessanuu ni beektanii jechuudha biyya namaa keessatti bultii godhattanii ilmoo godhattan daa'ima wajji gatii hangamiin hanga dalaydan hin beektanii jechuudha. Akkasitti maallaqa na ergitu malee jedheen isiin maallaqa na ergu jennaan qaama isii fudhee miidiyaarra baasee erga qaama isii miidiyaarra baasee isiin boottee uummatatti boottee wanni inni akka qaama san gadi baaseef maaliifi akka daa'ima kanallee guddifattee hin jiraanne akka ofillee nama taatee hin jiraanne akka isiin of ajjeestu jechuudha. Shamarran baay'eetu of ajjeese jechuudha. Bakka namni tokko yoo kaawwaa sirraa nyaatu waan sirraa nyaatu sayyoo dhabe immoo akka ati duutee jiraattu barbaada jechuudha. Akkasitti booyaa turte miidiyaa kanarraa Dr. Asli Mubarak Musammaa namoonni hedduulleen gargaaranii hanga tokko muraasa gargaaranii gara biyyaa galtee jechuudha. Namoonni irra caala yooma san jedheenii jira jechuudha. Yaa keerishaa teenna lakkii namichi kun sin barbaadu namichi qaama kan saalaa kan kee gadi sii baase namichi ilma kanaa wajji siif hin yaanne sin barbaadu asuma taa'etti daa'ima galfadhu jedhanii uummanni Oromoo yeroo sanitti jechuu yeroo gargaaran sanitti isiin shunkurtillee naggaaduu dinnichallee gabaa keessa taa'ee naggaaduu daa'ima kiyya qabadhee gara biyya kiyyaa galaa jettee akkasitti galuu murteessitee namni waan gargaaree gara biyyaa galtee rabbiin gargaare jechuudha. Namichi immoo qaruuteedha. Allahu aalami qaruutee nama miidhuu nama qaruutee nama miidhu malee qaruutee nama gargaaruuf rabbiin sodaatu miti jechuudha qaruutee yoo jedhamu. Akkasii eegana uummanni waan walitti guuree fi dhufeetiniini dhiifama haadha manaatiyyaa na araarsaa walitti deebinaa. Si namni waa walitti guureef arganii jennaan waa qabdii isii beekee daddafee dhiifama naa godhi haadha manaatiyyaa nuti dubartiidha garaa laafna miire waan fedhellee ta'u abbaa ilmoo kiyyaati jettee yeroo saniif isiin irra tartee fi dhiifama goote itti deebi'uun malaa ta'ani Allahu aalamii nuti hin beeknu amma waan isii mudate wanti isiin haasaa jirtu immoo amma hisaabumayyuu hin qabu. Dubbannee jirra viidiyoon suni anuu viidiyoo san yeroo isii rakkoo keessa irraa dubbadhee jira viidiyoon sun amma waggaa ga'ee jira irraa dubbannee jirra lakkii keerishaa lakkii namni kuni maallaqa amma namni oli sii guure kanaaf yookiin dhiifama si gaafate sitti deebi'uu barbaada malee haadha manaatiif si barbaadetii miti jennee yoo san dubbannee jirra. Wanni yoo san dubbanne immoo hin oolle namoonni baay'een irraa dubbatanii jiranii. Isatti deebitee maallaqa harkaa nyaatee maallaqa san fixattee amma immoo rakkattee miidiyaa irra deebitee jedha namni marti Allahu aalam. Isiin garuu ka dubbattu maatii dhiirsa bichaa miti maatiin martuu na jibbanii maatiin marti isaatu nama biyya keenyaa hin beektan ka yeroo namni maallaqa qabu nama jaalata malee gaafa namni maallaqa harkaa qabu san fixatee argaa keetuu sin barbaadu jechuudha. Isiin tokkoffaa ana nama rabbaanee wajji bultii ijaaratee
saniif na jibbanii. Lammaffaa bultii ijaaradhe jedhee waan qabu harkaa fixadhee kanaaf na jibbanii. Ani kanaafi maatiin kiyya guutumaan guututti an amma waan qabu harkaa fixadhee jennaan na jibbanii. Ree isiin daa'ima qabdii mallaqni isiin asitti hoyita daa'ima wajjin jirtu dalaydullee daa'ima ofiitii masruufa godhatti mana kiraa kafalatti maallaqa jabaan qabdu kaatee gara biyyaa galtee jechuudha. Mee walumaani viidiyoo dhageeffannee walitti dachaana. Mee walumaan viidiyoo dhageeffannee walitti dachaana. Viidiyoo isiin amma dubbattu tokko xiqqoo isiin dhageessisa. Waa'ee maatii isiitirraa dubbattii jechuudha. Rabbiin rakkinaa fuula namaa afoo namallee hin dhaabini. Mee viidiyoo san xiqqoo caqasa. Rakkoon adda addaa waan baay'ee jira. Sinaa gaafa isin gadi tasaa qabnu akkana fakkaata sagalee isii xiqqoolee taatu dhageettanii jirtanii booyaa turtee jechuudha dubbataa turte dhiifama hordoftoota kiyya asofni naan deemee jira salaamtalee isin hin gaafanne assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota Halima Orootu jalatti argamtan hundi keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne hordoftoota kiyya baga jiraattanii nageenyi kiyya qilleensaraan isin haa qaqqabu isiniin jedha faamilee kiyya uummata qashtii uummata jaalalaa baga jiraattanii warroonni jalqaba irraa hanga mana hordoftan hedduu tokko naaf galatoomaa galan keessan dachaa haa ta'u baarakallaa fiikum jazalakum khairan ammallee viidiyoon kiyya isinitti tole like share gochuu komentii yaada keessan barreessuu hin dagatina akkasuma warroonni haaraa dhuftanillee welcome ani haa dhufu baga nagaan dhuftan gama YouTube channel kiyya isin simadhee jira channel kun channel keessanii yoo isinitti tole seenaa subscribe gochuun viidiyoo hanga dhumaa daawwachuun maamila YouTube channel kanaa ta'a isiniin jedha akkasuma warroonni maatiin haftatan komentii jalannaa barreessaa anillee isiniif ta'a jechuudha akkasii akkuma isin jabeessitan anillee isin jabeessuuf qophiidha egaa gamanumaan gama viidiyoo keerishaa arsiititti darba warri beeytanii kan hin beeyne immoo ni barattanii keerishaan arsii rakkoo maatillee himatti maatiin mulumaan guututti hundi isaaniitu na jibbanii jetti amma immoo gara biyya alaa deebi'uu barbaaddi rakkinni biyya keessaa waan nama hin goone hin qabu kun galtee hoggaa takkatti rakkattee jechuudha gargaarsa namni godhee hundaa fixattee daa'ima kiyyaallee na jalaa dhukkubee jettee baga rabbiin sii fayyisee abshir obboleettii teenaa rabbiin rakkoo kana keessa si haa baasu jireenya duniyaa qormaata rabbiin ammallee nagaan bakka gaarii iddoo gaariitti si haa deebisu abshirii lafaa dhufa jirtaa ganaa jirtaa ni dalagattaa homaa miti amma homma forososii godhattee biyyaa ittiin baatu barbaaddi rabbiin isii haa gargaaru abshir rabbii isii haa gargaaru takka kufuun namummaadha lama kufuun sadi kufuun naafa jettee oromoon mammaayite jechuudha tana rabbiin keessaa si haa baasu ilma namaa yoo itti namni fayyaa qabu yoo itti namni duniyaa qabu nama jaalataa ilmi namaa gaafa namni duniyaa dhabe maatii dhiirsa miti maatiin nama jibbaa jechuudha amma isiin maatiin kiyya muluun isaaniitu akka ani waa harkaa hin qabne beekanii akka ani harka duwwaa jiru beekanii haga isiin galtee hin dubbanne miidiyaa irraa baddee jetti nuu maal taate keerishaan hin baddu jetteetiin inni yoo tasan boottee namni gargaaree gara biyyaa galtee maa badde sila jedhaanu miidiyaa irratti isiin agarre edaa isiin bilbila na jalaa badde jette biyya keenya rakkisaadha bilbila qabatanii wal deemuun xiqqoo ni ulfaata bilbilli tokko miti lama na jalaa badde iyyuu jette eegasii sadaffaa kana bitee amma tiktookii banadhee tiktookiin kunuyyuu kuma hin guunne fooloo na godha jetti fooloo godhaa fi keerishaa arsii jedhamtu
sarchi godhaa fi TikTok keessatti fooloo godhaa fi kuma galtee laayivii seentee uummatatti rakkoo fi himattee abbaan rabbi laaffiseef gargaaree gara biyya namaa kana deebitee haa dalagattu kadhaan namaa qarqaarsi namaa uguriinuu nama hin ga'u ofii isii deemtee dalagachuu hoyya homaan taatu ima dalagattii maatiin har'a jibbe kun illee boru gaafisiin nama taatee maallaqa akka godhatte ni yaadataa jechuudha ilmootiin jechuu isaanii nafuu har'a maallaqa isiin fixattee jennaan waggaa kudhanii ol biyya namaa turte yoo xiqqaate waggaa 10 jechuudha waggaa 10 guutuu turte waan akka lafaan qabdu ka jedhu maatiin kiyya na jibbee kanatu nama rabbaanitti heerumee jettee dubbatti hireen qooda rabbiiti tarii ammumaafuu biyya namaa rabbiin si gargaaree abbaan rabbi laaffisillee waa gargaaree yoo ka deemtu taate mee gorsa namaa hima fudhadhu hin didini osoo gaafa san galuu baattee daa'ima kan kee nama kennattee daa'ima kan kee gara biyyaa sii galchanii dalagattee atu asiin jirtu yoo san biyya galee dalagadhu malee jettee galtee jireenyi akka isiin asii murteessitee galte sanii miti jireenyi ulfaata kanaafuu numa maraaf gorsa ta'a keessumaa shamarran biyya arabaa ka jirru gorsa guddaa nuuf ta'a mudannoon keerishaan mudate rabbiin abbaa manaa kana maayyaanne abbaa manaa ka nama fadda'u miidiyaa irratti rabbi abbaa manaa kana isinirraa haa qabu ka isinii kenne abbaa manaa gaarii rabbi isinii haa taasisu akkas keessumaayyuu shamarran haarawaa dhuftan kan bultiin ijaaratin ilaalchisaa jechuudha wanti keerisharra ga'e kun shamarran haarawaa bultiin ijaaratin ilaalchisaa jechuudha nu hunduu biyya arabaa deemne namni dhufeetiniin bultii ijaaradha yoo siin jedhe jaarsummaa haga fedhee nikaa siidhate biyya nama kana keessatti suutuma jedhame maallaqa keessanii suutuma jedhaati maatiin keessan nyaatullee haa nyaatu haadhamaaf abbaa buleessa keessanitti ergadhaati waanaa godhaa jedhaan sanii miti yoo jettanii yoo nama gaarii bira jiraattani maallaqa keessan ofirratti guduunfadhaati ofirratti ilmoon hodhadha akka boru walanii rakkaturra boru galanii akkanatti homa biyya namaatti ittiin deebi'uun dhabanii rakkaturra maallaqa ofirra hodhatuutu caalaa jechuudha yoo nama bira kaatan dhaban yoo maatiin biyyaa irra namaan oolchine haa ta'u alagaa beeynetti badhee jaarsa jedhaniitiin heerumanii har'a akkanatti sadarkaa kanatti nama gaturra maatii sanitti kennatanii maatiin sun maatimmaan ammallee harka irra caalan isiin achi teettee haa dalagattu maallaqa maal irraa gooti jedhanii cafanii nyaatanii dubartiin meeqa galtee yoo manni kiyyameeti ifaajan kiyyameeti maallaqni kiyyameeti yoo isiin jettu meeqa kami kamaatiin gaafa isiin harka qullaa galtu mucattiin takka asiin dura dubban dura mucayyoon takka waggaa 13 turtee galtee waggaa 13 jechuu waggaa 13 waan xiqqaa miti maatii ofii obboleeyyan ofii hunda akka gaarii waa maraa gootee fi maallaqa meeqa bira kaatte nama haadha akkaawuntii haadha irra kaayatte haadhallee akka waan obboleeyyan isii kun dirqaniitiin maallaqa san giddiin irraa fuudhanii jalaa balleessaniitiin fakkaate gaafa isiin ani maallaqa waggaa 13 kana dalagee lafaa qabaa qabeenya waan kiyya naa qopheessanii lafaa qabaa jettee isiin bakka jireenyi biyya namaa nagahee dadhabee hin gala maatii kiyya jettee maatiitti galtu wanni takka hin jiru maal gochuu galte idmeerikki biyya namaatitti duutiire isiin hoggaa haga kanaa akka itti dalagee akka itti jiraatu immoo nuyi biyya arabaa jirutu beekama ka biyya keessa jiru namaan beeku akkamitti akka namni halkanii guyyaa ashkarakkarame anxalaxalameetiin hin jiraatte maallaqa fidu namaan beeku biyya keessa kam as dhufe nama arga jechuudha kam as dhufe dalageetu nama arga malee kan biyya jiru namaan beeku abadan osoo haga fedhanillee itti himne jechuudha rakkoon biyya namaa kana osoo inni itti himne bakka fuuluma keenna kana laalanii kamanuu kolfinee taphannu kana laalanii itti tolee jedhan malee namni kun biyya namaa kana keessatti gubatee waggaa dheeraa miidhamee gubatee jireenyi biyya namaa hin gaa namni kun galuu qabaa haara baafachuu qabaa rabbiin sodaannee qabeenya isaa kana walitti qabuu fi qabna kan jedhu nama muraasa yoo taate malee irra caalan isaa maal irraa gooti dubartiin achi teettee haa dalagattuudha akka waan mana haadhaaf abbaa ofii jirtu akkasii har'a keerishaan tokkoffaa abbaa manaatiin baddalamtee lammaffaa maatiillee baddalamtee dhugaadha maatiin maallaqa barbaada gaafa maallaqni dhabame maatiilleen kun maallaqaaf nama jibba akkanatti har'a waan qabattu dhabdee waan ittiinuu deebitu dhabdee har'a yaa Oromoo yaa uummata kiyya na gargaara itti ilmi namallee gizee takka yoo nama gargaare nama hifata haa ta'u rabbiin isiif haa laaffisuu fi namni rakkoon nama muudanne hin jiru rabbi isii haa laaffisuu fi kanaafuu of xiqqaaqee godhuu barbaachisaa keessumaa shamarran haaraa bultii ijaarrachuuf deemtan kan biyya namaatitti bultii ijaarrattan keerisharraa barumsa fudhadhaa
abbaan fedhe waan fedhe wanna fedhe isiniin jedhe sababa nama badaa tokko nama gaarii amanuun ulfaata yeroo ammaa kana akkamitti osoo hireen namaa dhufe abbaan manaa kun amma hireen yoo namaa dhufte si fuudhuu barbaada bultii ijaarachuu barbaada namni akkamitti badaaf gaarii akkana addaan beeka akkamii addaan baafata jechuudha akkasii wallaahi rabbiin si laafisuu fi har'a kun miidiyaa irra bu'aa jirti kamana ijaarattee biyya galtu haa ta'uti waan ittiin deebitu dhabdee rakkachaa jirti jechuudha. Mee homa ittiin deebi'anillee taate kaachuu barbaachisa namni gara biyya namaa kun gahee hin gala jedhu kun homa ittiin forososii godhatee ittiin deebi'uuf duuba qabachuu qaba akka biraa haa ta'u waan ofiitu aara nama baasa waan ofii santu yeroo akkana maatillee nama ofirraa nama ari'ee abbaa warrallee nama jibbee wanni qabatan dhabame kana sila har'a forososii godhattee asiin deebiti jechuudha gaafsan waaf duuba qabatte har'a kana maraa dhabdee rakkataa jirti rabbi rakkoo keessa haa baasu. Ijoollee hundaafuu wanti kun barumsa ta'a viidiyoon kee kanarraa kana fakkaataa yoo isinitti tolee laayikii godhaa baay baay faamilii.